Fulbaanni sadi barri 2022 guyyaan har'a kun Moroobii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Studio Afrikaa Roonteen har'atti feeyyanne jirra nu daawwadhaa jeen hoomannooti Tigraay naannoo Affaar guutuu gallakkisanii bahu mootummaan Tigraay ho'iimo hoomannooti mootummaa Bilisiginnaa immoo waraanaan cinaa saamichi qabeenya uummatarra bobbaanii jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisa Abrahaam Birruu bal'isa san deema Koongireesii Ameerikaatiif dorgomii akka jirti intalti Oromoo Amaane Badhaasoo bulchiisi Abiy Ahmad waraan Oromiyaa irra labsa dhaabu qab jechuun gaafate gaafa Afrikaatti ergama adda United States Hatay David Satterfield bitaanaan isa paayitennoof immoo dhimmi Itoophiyaa irra mari'achuuf Finfinnee jiru jedhanii tanallee santiimina duul Oromiyaa irra labsameef humnoota waloo bobbaafamu laantummaan akka hoogganan Abiy Ahmad hooggantoota waraana sadi ramaduun dhaga'ame qeerroon godin Shawaa Lixaana Caaliyaa immoo daandii garmiidha qanyiitiif waayyuu gooban geessu cufuun gochi duguug sanyii mootummaan uummata Oromoo irra gorqolachuu jiru jedhu ye'uun ingidaa dabalat qaba oduu alaatiin muummeffaan Afrika kibba duurbaan kuta bulchiis waazuula nataalaa roobi jabaan roobu hordofee lolaaf mucuci lafa uumamteen namoota 50 dhiyaatan lubbuu dhabanii jedhani uummati mootummaa waan irra eeggamin tolchiyyo jedhu bulchiisi magaalattii immoo dhiifamnuu godhaa jedhe jira boodirratti itti deebiin. Bakka Noor Doftar Marattu nageenya keenya isin dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra oduuwwan sa'aatii kanaan Abrahaam Birruutu isinitti hima. Humnooti mootummaa waraana cinatti saamicha qabeenya uummataa irratti bobba'aa jiran waraanni bilisummaa Oromoo hime. Lola uummata nagaa irratti banuun gamatti akeeka uummata beelessuudhaan jilbiinfachiisuu qabatee ka bobba'u waraanni Bilisiginnaa giddugaleessa kaabaa fi kaaba lixa shaggaritti humna lolu cinatti humna saamtuu hiriirsee midhaanii fi qabeenya uummataa fe'achaa jira jedha. Ajajaa ittaanan waraana bilisummaa Oromoo ka giddugaleessaa Booree Lammii. Guyyoota darban keessa konyaawwan kaabaa fi kaaba lixa shaggar keessa lolli jabaan jiraachuu fi lola kanaan waraanni isaanii of kaluu himee jira gabaasii dabalataa ittaane dhiyaata. Waraana qindaa guyyoota muraasa dura Oromiyaa irratti labsame hordofee lolli guguddaan Oromiyaa kutaa kakkaatti humnoota Bilisiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhamaa jira. Giddugaleessa Oromiyaatti konyaalee kaabaa fi kaaba lixa shaggar keessa kasocho'u waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota darban waraana jabaa keessa turuu fi waraana kanaanis of kaluu hima. Gara kaabaa kanarra gara Abootee Kuyyuu fi Dagamirra baay'ataa kallattii godina addaa kanallee akkasuma lixa Gaadaa Bargaa meettaa lamaan dabalatee Abunaa Gidda Baratiif kaasiilleen akkasuma sochii jira. Duuluma qindaa'aadha waan taateef wantichi gamaa gamanaan fuula walitti deeffataa tariitii garri lolli itti hammaatu jechuu kiyya garri ammasiin jedhu kun. Waraanni Bilisiginnaa qondaalota waraanaa olaanoo dabalatee kasaaraa guddaa argee jedha. Waraana bilisummaa Oromoo giddugaleessaatti ajajaa ittaanan konyaa kaabaa fi kaaba lixa shaggar Booree Lammii. Waraanni lakkii milkiidhuma gara Abootee sun faan milkii ajaa'ibaa ture. Gaagaama guddoo irraan ga'ee qondaalota illee dhabdee namoota hedduun illee waraana sun irratti dhabamee. Konkolaattota waraanaan socho'uuf kan yaadde waraanni mootummaa bakka hedduutti imaltoota bittinsuudhaan konkolaachiftoota geejjiba uummataa dirqisiisee ittiin socho'aa jiraachuu ka'imu qondaalli waboo kun uummanni of eeggannoo akka godhu akeekkachiisa. Humnoonni mootummaa waraana cinatti saamicha qabeenya uummataa irratti bobba'aa akka jiranillee qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun himee jira. Lola uummata nagaa irratti banuun gamatti akeeka uummata beelessuun jilbiinfachiisuu sagantaa waraanaa godhatee ka bobba'u waraanni Bilisiginnaa giddugaleessa kaabaa fi kaaba lixa shaggaritti humna lolu cinatti humna saamtuu hiriirsee midhaanii fi qabeenya uummataa fe'achaa jira jedha. Waraanni kun amma gosa baay'ee jira beektaa. Waraanni amma duula ammaa kana keessatti tokkoon waraanni makalakaan jira, federaal poolisiin jira, liyyuu hayiliin jirti, humna addaa inni kun poolisiin jira, milishaan jira. Milishaatti dabalee uummatillee lolicha irratti akka hirmaatuu fi dirqamaan manarra deemaniitti yaasu yoo namni as deeggara shaneete duuni. Humni garii lola yoo waraana wajjin dhukaasa jalqabu waraanni walakkaan ammoo dudduub deebi'eetii lafa argitee dudduuba waraanaa lolli taa'ee jiru suni midhaan uummataa saamaa jechuudha midhaan fe'ata. Fakkeenyaaf amma kaabunaa yoo xiqqaate gara kuntaala 500tti dhiyaata nam tokko yala nagaadeedha
daldalaadha karaa itti Finfinnee geeffatu dhabee karaa cufaa waan taateef kuntaala 250 xaafii manatti kuusee minaan shanee asitti kuusee jira jedhanii manaa fe'atanii jechuudha argite. Ka isaa malee ka uummata nagaalleen gara kuntaala 250 olii walitti kuntaala 500 oliiti. Sana miidiyaadhaan illee isaanillee akka waan injifannootti gabaafachaa turanii jechuudha. Kaleessa garmalee makkanallee gara harree 100 fe'atanii walakkaa isaa ijoolleen reebee irraa buusee harree 100 kataatu garuu fe'atanii argite gara magaalaatiin gahatanii. Saamicha akkasiitti jira siree illee saamu siree gartee siree namni irra bullee saamu jechuudha. Sirnichi waraana bilisummaa Oromoo dhoksee kan waraansisu uummata waan ta'eef uummata beelessuun waraanicha beelessuudha jechuudhaan beela akka tooftaa waraanatti qabatee socho'aa jira jedha Booreen. Saamicha akkasii kun iddoo hunda jira baay'ee waan aanaadhaaf gandaan gargar qooddu miti iddoo hunda ajandaan jiru iyyuu sanuma waraanni kun isaan irraa nyaata isaan irraa dhugaa uummata kana tokko keessa dhoksee. Uummati kun yaa beela'u yoo uummati kun beela ishiin illee waan nyaattu hin qabdu ilaalcha akkasii waan qabaniif saamichi kun argite iddoo hunda jira. Sagantumti isaaniitti iyyuu sana uummata kana hungeessuu karaa itti cufuu akka inni argitee magaala dhaqee waan bitanne akka inni suuqidhaa waan bitanne gochuu inni magaala keessa jiru magaala alatti ba'uun dhorkaadha. Wanni uummata irratti deemaa jiru naanna'ee amma uummaticha marfama waraanaa keessa galchanii uummaticha beelessuu waan jedhu sun fakkaata. Waraana naannoo Tigraay keessa ture keessatti uummata beelessuu akka tooftaa waraanaatti itti fayyadamaa akka ture sirni bilchiginnaa gochaan kun gochaa yakka waraanaatti jedhamuudhaan hawaasa addunyaarraa balaaleffatamaa turuun ni yaadatama. Godina Shawalixaatti qeerroon aanaa calliyaa daandii gara miidhaqanii fi waayyuu gooban geessu cufuudhaan gochaa duguggaa sanyii uummata isaanii irratti raawwatamaa jiruu fi labsa waraanaa bilisummaa Oromoo balleessuuf labsamee qolataa jiru. Maddeen naannichaa akka jedhanitti qeerroon bakka addaa Leencaa jedhamutti daandii guddaa haala banuuf rakkisaa ta'een cufuudhaan sochii waraana bilchiginnaa danqanii jiru. Kutaalee Oromiyaa waraana keessatti deemaa jiru biroottis uummanni wal ta'ee waraana Oromiyaa irratti labsamee bifa kanaan akka qolatuuf waamichi dhiyaatee jira. Yihuun Ingidaa bal'iseesinitti. Godina Shawalixaa aanaa calliyaatti qeerroo fi jiraattonni naannoo wal ta'uun lola uummata Oromoo naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u jiraatu duguuguu fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf labsame waloon qolataa jiraachuun himame. Qeerroo fi jiraattonni aanaa calliyaa daandii gara aanaa miidhaqanii fi waayyuu gooban geessu cufuun sochii waraana bilchiginnaa danqanii hawaasa isaanii gara jabina humnoota bilchiginnaatiin qeessaa irratti dhiigaa jiru baraaruu irratti argamu. Kana malees bifa garaagaraan qabsoo dhalattoonni sabichaa kabajamuu mirga uummata Oromoof taasisan tumsaa jiraachuu maddeen naannicharraa odeeffannee jira. Maddeen odeeffannoo OMN naannichaa akka nuuf ibsanitti keessumaa bakka adda Leencaa jedhamutti qeerroon daandii kutuu fi haala banuuf rakkisaa ta'een cufuun sochii waraana bilchiginnaa danqaniiru. Qeerroon daandii konkolaataa aanaa calliyaa aanaa miidhaqanii geessu qotuu fi mukkeen gurguddaa fi dhakaa itti guuruun cufee jibbinsa waraana mootummaaf qabuu fi jaalalaa fi deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof qabu guyyaa adii gochaan itti argisiisee jira. Waraanni bilchiginnaa haala isa mudateen rifaatuu keessa seenuu kan ibsan maddeen odeeffannoo OMN kunneen kaleessa uummata gabaa magaalaa Geedoo dhaqu guddaa xiqqaa dhiiraa dubartii osoo hin jedhin dirqisiisuun daandii magaalaa Geedoo hanga Leencaatti cufamee ture bansiisuuf yaalaa turanii jedhan. Haa ta'u malee daandiin iddoo Leencaa jedhamurraa eegalee hanga magaalaa Baallammeetti jiru ammallee cufaa ta'us ibsaniiru. Qeerroon daandii kutuun wal qabatee murni aangoorra jiru waraana isaa lola naannichatti geggeeffamaa jiruun madaa'an kaafachuuf illee danqameeraa jedhu maddeen OMN. Daandii kutuun alattis qeerroon waraana bilisummaa Oromoof tumsa garaagaraa gochaa jiraachuu ibsaniiru. Gama biroon waraanni mootummaa magaalaa Baallammii keessa buufatee jiru abbootii qabeenyaa fi ilmaan isaanii adamsanii hidhuun maallaqa uummatarraa saamaa jiraachuu maddeen keenya ibsaniiru. Magaalaa Geedoottis haala wal fakkaatutu mul'ataa jedhan. Namni qarshii hin qabne mana hidhaatii hin ba'usi irreebama fi oo barbaadanni ajjeefama. Kan qarshii qabu garuu amma isaan jedhanii sana kaffalee mucaasaa baafataa yookaan ofiisaa ba'aa jira jechuudha. Kanaaf waraanni mootummaa magaalaa keessa naanna'ee abbootii qabeenyaa fi namoota qabeenya qaban barbaadee iyyafatee hidhee bizineesii mataasaa itti daldalachaa jiraachuu isaallee ifaaf ifatti mul'achaa jira jechuudha. Gochaadhaan kan qabatamaadhaan argamaa jiru keessumattuu magaalaa Geedoo humni addaa poolisii naannoo gara
buufata isaa irratti namoota hedduu yeroo mara ni hidhaa achirratti qarshii fudhatee gadhiisaa isa kaan immoo yoo barbaade qarshii muraasni yoo kennameefillee fuudhee gara waajjira poolisii seera qabeessatti ol dabarsa jechuudha. Waraana yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa irratti labsame waraana Oromoo mara irratti labsame ta'uu hubachuun gocha duguuggaa sanyii bulchiinsi Abbaa Irree Abiy Ahmed uummata keenya irratti labse waloon qolachuuf hundoof qopheessuutu barbaachisaa jedhan namoonni haala deemaa jiru irratti OMN'f yaada kennan. Kutaalee Oromiyaa mara keessumaa immoo iddoowwan lolli deemaa jiru hundatti qeerroo fi uummanni wal ijaaruun sochii waraana biltsiginnaa akka danqu uummata isaa akka baraaruu fi obboloota isaa fi ilmaan isaa qabsoo hadhaawaatti jiraniif tumsa gama isaatii akka mul'isus dhaaman. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jiruu fi lafa jirutti kan inni gochuu qabu dirqamni isaa impaayera biyyattii kana keessatti yeroo sabaaf sablammoonni kamiyyuu hidhannoodhaan saba Oromoo hidhannoo hin qabne kana qofa irratti duulanii daboo kadhatanii irratti duulanii balleessuudhaaf Oromoof Oromiyaa balleessuuf yaadan kanatti uummanni Oromoo lafa jiruu fi waan qabuun hidhannoo qofaatiin bilisummaa isaa akka mirkaneeffatu jala muree beekuun dirqama ta'achuu barbaada jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin qeerroo fi qarreen Oromoo mana ta'anii dhumuurra qabsoo geggeeffamaa jirutti akka makamaniif waamicha dhiyeesseera. Waraanni Oromiyaa irratti labsame osoo hin taane isin fixuuf kan labsamedha. Kun ammoo iddoowwan garaagaraatti qabatamaan mul'ataa jira kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo dargaggoon Oromoo mana taa'ee dhumuun hin barbaachisu jedheera. Namni kamuu kallattii isaa afaan ja'uun qabsoo bilisummaa Oromoof taasifamu kana tumsuun waraana bulchiinsi Abbaa Irree Itoophiyaa Oromiyaa irratti labse qolachuutu barbaachisaa jedhe. Hawaasni iddoowwan lollitti geggeeffamu jiraatus nageenya isaatiif of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabu dhaameera. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed duula Oromiyaa irratti labsameef humna waloo babbaafame olaantummaan akka hoogganoota waraanaa 3 ramaduun ibsame. Odeeffannoon keessoo mootummaatii OMN dhaqqabe akka mul'isutti ministeera muummichaa itti gaafatamummaan kan itti kenname qondaalonni waraanaa 3 Field Marshal Biraanuu Juulaa, Lieutenant General Getaachoo Guddinaa fi Lieutenant General Yilmaa Mardaasaati. Field Marshal Biraanuun humna waloo akka qindeessan Lieutenant General Getaachoo Guddinaa ammoo humna lafoo akka qindeessan qajeelfamni itti kennamu maddeen keenya himan. Haalli ammaan kana Oromiyaa keessa jiru humna lafootiin ol ta'uu isaatiin xiyyaarota waraanaas fayyadamuuf akka murtaa'e eeranii kanaafis Lieutenant General Yilmaa Mardaasaa bakkeewwan Oromiyaa filataman xiyyaarota waraanaan akka reebsisan ministeera muummeetiin ajajamanii jiraachuu maddeen keenya mootummaa eeranii jiru. Koongirasii Ameerikaatiif dorgomaa akka jirtu shamarreen Oromoo Amaanee Badhaasoo bulchiinsi Abiy Ahmed waraana Oromiyaa irratti labsee akka dhaabuuf gaafatte. Waraana mootummaan Itoophiyaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa irratti labseen hedduu yaadda'uu ka ibsite Amaaneen waraanni labsame kun gaaga'ama namoomaa sababoota garaagaraatiin duraanuu uumamee jiru ittuu kan ammeessuudha jetti. Uummanni naannichaa hongee fi beela dabalatee sababoota garaagaraatiin gaaga'ama namoomaa hammaataa keessummeessaa wayite jirutti waraanni amma Oromiyaa irratti labsame kun rakkoolee jiran hammeessuurra darbee biyyatti gara wal waraansa xumura hin qabneetti ka'oofuudha jette Amaaneen. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed waraana Oromiyaa irratti labse akka dhaabu daandii marii fi araaraatti akka deebi'uuf waamicha dhiyeessitee jirti. Amaanee Badhaasoo dhalattuu baadiyyaa Oromiyaa umurii ijoollummaan qe'ee dhaloota ishee Arsii Muuneessaatii gara Keeniyaatti baqattee yeroo booda koolugaltummaadhaan gara Ameerikaatti ce'uun barnoota saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Hamlinitti hordofteedha. Yeroo ammaa immoo Minisoota magaalaa Seent Pool irraa bakka filannoo Fourth Congressional Districtitti koongiresiif dorgomuudhaan hawaasa ishee bakka bu'uuf tattaafataa jirti. Humnooti Tigraay naannoo Affaariin guututti gallakkisanii ba'uu mootummaan Tigraay beeksise. Mootummaan Tigraay ibsa baaseen humni ittisa Tigraay ulaa gargaarsa namoomaa ummaticha irratti cufame bansiisuuf gara Affaar seenee ture guutumatti naannicha gallakkisee akka ba'u taasifamee jira. Gargaarsa namoomaa ummata Tigraay irraa dhaabbatee jiruuf bulchiinsi Abiy Ahmed irra deddeebiin akka sababaatti kadheessaa ture. Humnoonni TPLF naannoo Affaar humnaan qabatanii jiranii gallakkisanii ba'uu waan didanii fi kajedhu ture. Ulaa gargaarsa namoomaa banuuf akka haldureetti kan inni gaafate humnoonni Tigraay naannoo Affaariin gallakkisanii haa ba'an ka jedhu isa ijoo ta'uun ni yaadatama. Mootummaan Tigraay ibsa gama isaatiin dhimma akka sababaatti dhiyaatu kana bu'uura dhabsiisuu fi gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee Tigraay akka dhaqqabuuf murtoo kanarraa ga'uu beekse.
humni isaa guutuutti Affaariin gallakkisee ba'uus ibsee jira. Mootummaan Bilisiginnaa waraana Tigraayin karaa nagaan xumuruuf ejjennoo mul'isuus waraana bilisummaa Oromoon balleessa jechuun waraana qindaa'aa Oromiyaa irratti labsee jiraachuun ni beekama. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa United States David Satterfield ittaanaa isaanii Paayitannoof waliin har'a gara Finfinneetti imaluu isaanii Ameerikaan beeksifte. Waraana Itoophiyaatiin wal qabatee dhukaasii dhaabbatee gargaarsi namoomaa akka godhamuuf dhiibbaa godhaa akka turte United States ammas wal waraansi guutumaan guutuutti dhaabbatee ulaan gargaarsa namoomaa akka banamu feeti. Yakkooti sarbama namooma raawwatamanis qaama walabaan akka qorataman itti gaafatamnis akka jiraatuuf dhiibbaa gootu itti fuftee jirti guyyoo waariyoo bal'iseesinitti. Special envoy for the Horn of Africa, David Satterfield. Gaaf Afrikaatti ergama da United States khataab David Michael Satterfield ittaana isa Paayitannoof waliin Finfinneetti maluusaa Ameerikaan beeksif. Waraan kaab Itoophiyaa kanaanno joottan 18 ol godhamu lubbuu qulqulloota hedduu nyaate qabeenya biyya Afrikaa kanallee burkuteesseen dhiibbaa mirga namoomaatiif yakki waraana jajjabaan garee wal loltuun raawwatamu jaarmiyaa mirga namaatiif falman Amnesty Human Rights Watch Ameerikaan jalqabumirra haaftee waraanni kun dhaabbate dubbiin karaa nagaatiin akka fal argattuuf dhiibba godhaa turte. Afaan dippiloomaasii qofa ladoon taane arcumme doobbi fakkaatu luqqifachuun qoqqobbii goslamaatiin Finfinnee haleelti biyyatti Baayiden Zajuunar DC'n ammallee abdii kutanna tokko malee dhiibba godhuuf gara Finfinnee deddeebi'aa jirti. Kaayoon gugurdoon ergamtooti lamaan jechuun Satterfield fi ittaanaan isa Finfinnee dhaqaniif dhiibba jalqaban jajjabeessuuf hajjette Ameerikaan wal waraansi guutuma guutuu dhaabbate qarqaarsi namooma bana godhamuun yakkooti sarban mirga namooma hagareen mirga ilmaan nama himatti qaama walabaatiin qoratamte itti gaafatame akka jiraatuuf dhiibba gochuuf jechuusi Department of State waabeeffate. Daawwi Ameerikaa taardha tanaan duub qondaaltoti mootummaa Bilisiginnaa bakka buutoti dhaabbilee qarqaarsi namoomaatiif michootii dippiloomaatota warra ergamtoota Ameerikaa hullamaan qaamaan arguuf karoorsan keessa muraasaa jedhan. Number one, a political and diplomatic strategy to inoculate the Horn of Africa against the fallout of Middle Eastern rivalries. Amajji barkum lamaaf 22 irra jalqabuun Baayidaniin aangoon itti kennamte rakkoo Afrikaatiif fal barbaada katur Satterfield. Arammaan dur kopha deddeebi'aa turus ammittaana isa waliin maaf dhufeensi laaftu gaafii kaasuu maal. Maatii qondaal kanaatiif warri isa dhiyaatirra qulqulleeffadhe jira jedha barruun foreign policy tokko. Jaarsi kun jaarrummaa yeroo gabaabduutiin booda hojii Itiyoophiyaa, Suudaaniif Soomaliyaa gorkan gadla kisuuf karoor qabaachuu isaa dubbata. Mahwamtaa teefu rakkoo siyaasa Itoophiyaatiif Afrikaa keessa deema jirtu waan dhiphatti fakkaatu United States. Ammallee taanaan abdii kutanna tokko malee gara Bilisiginnaa amansiisuuf oliif gadfii gurratti argamti. Dippiloomaasiin siyaasa jalqabataati. Itoophiyaan siyaasa dippiloomaasii didde jennaan qoqqobbii dabalataaf biyyattiin saaxilamuu dandeettii jedhan. That there is no desire for, indeed there is a rejection of. Odeessa maddeen alaa kabiraatiin xumurraa Afrikaa kibbaatti bokkaan jabaa roobuu hordofee lolaa fi mucucii lafaa yoo xiqqaate namoota 50 galaafatee jira. Taatee gaddisiisaa naannoo darbaan kutaa bulchiinsa Waazulu Naataalitti uumamtee jedhan kanaan mootummaan biyyattii garee lubbuu baraartota bobbaasuun uummata gargaaraa jira. Guyyoo waariyoo ammallee gabaasa dawataa qaba. Afrikaa kibbaa bokkaa yaandoo roobuu hordofe mucuci lafaatiif lola uumamti jedhanii namni 50 dhiyaatu lubbuu dhabuu isaanii BBC'n gabaase. Lafti taateen kun itti uumamti jedhanii durbaan kutaa bulchiinsa Waazulu Naataalaa yoo taatu wardhum kanaana dalleen namooti hedduun bal'aa'u yookaan baduun barbaadu irratti argamuu jedhan. Barbaachi namoota kanaaf qondaaltoti biyyattii gara lubbuu baraartoota ergu beeksisanillee hanqinni war lubbuu oolchuu jiraachuun rakkahay namooti fiixee manarratti guramanii gargaarsa eeggachaa jiraachuu isaanii miidiyaaleen gabaasan. Karaaf daandileen gugurdoon magaalota wal qunnamsiisan lolaaf biyyeen duufamanii jiru. Xuyyuur tokko waan dabarti garee lubbuu baraartoota ergamtiin jirtu jedhan jiraattoti naannoo manneen hedduun barbadaa'uun qabeenyi dhuugilleen jala badu isaanii raga ba'u. Afrikaa kibbaa jijjiiram haal qilleensa rakkahay rakkoo
rakkoon akkas akka uumamu dandeetti saayinsistooti dhiyootan akeekkachiisaa turan. Taatullee hojiin nu baay'achuun rakkahay tajaajila lubbuu oolchuu kan haala barbaachisuun kennu dadhabu kennaaf dhiifam gaafadha kan jedhe kantiibaa magaalaa Hawkins Xoolis Kaawundaa saraar ibsaatiif bishaanii halolaaf mucuci lafaatiin barbadaan midhaasuu jirraa jedha. Suuraalee viidiyoo miidiyaa hawaasa irratti uummataan qoodaman akka mul'isanitti dildil gugurda dabalatee qabeenyi nama hedduun humni bishaanii kanaayyoo diigamanii mul'atu. Warri kooffee lafa gubbaa jirtan manan bayna jechuun ajaja dabarse mootummaan biyyattii uummati laf dhooqa kee jiraati immoo bayii laf kooffee takka baqat gaafate. People advise you to stay at home, no unnecessary moving around. Viidiyoolee miidiyaalee biyyaalessarra maxxanfamaniin sibiilota gurguddoo qofa doon taane lafeen namoota lola kanaan lubbuu dhabanii daandiirra mul'achuun guddum gara nama yakkuu jirti. Gareen lubbuu barartoota immoo agumni teennaa halkaniif guyyaa hojjechuu jirraa of eeggadhaa jedhan. Daawwattoota OMN oduuwwan isaati kanaaf qabanne kanneen turanii waan wajjin turtaniif ulfaadha.